Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu maqaa Gooftaa keenya Yesus Kiristoositiin akkam jirtu akkam yoona keessanii amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan ifamaa akka balleessaa keenya akka cubbuu keenya ilaalee osoo nutti hin eekamiin kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaatin nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaan haadha isaa maqaan ergamoota isaa duuka bu'oota isaa walumaa galatti maqaan qulqulloota biraan hafuutii akka kennaa Waaqayyoon isaanii kennetti kabajaan keenya isaan biraa haa ga'u. Guyyaa har'aa waa'ee qiddaasee yookiin sirna galatoo irratti waan muraasa ishee haasa'uun barbaade. Akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti sirna galatoo irratti sirna galatoo jechuun walumaa galatti sirna kadhannaa kiristaanonni tokkummaadhaan Waaqayyoo itti kadhatanidha. Sirni kun sirna kabajamaa sirna kadhannaa olaanaa akka ta'e manni amantaa Ortodoksii hin barsiifti. Sababni isaa abboonni walitti qabamanii namoonni kiristaanota ta'an hundi isaaniitu walitti qabamanii yeroo isaan itti uumaa isaanii itti galateeffatanii malakootiin yeroo abboonni aaduu jedhanirraa eegalee gara wayiniin gara dhiiga gooftatti yeroo itti jijjiiramu malakootiin gara foonitti yeroo itti jijjiiramu kadhannaa guddaa kadhannaa ergamoonni Waaqayyoo akka baala mukaa yeroo itti gadharcaanii Waaqayyoon itti galateeffatan waan ta'eef sirna kanarratti wantoonni hin barbaachifne wantoota baay'eetu jiru. Wantoota barbaachisan keessaa kiristaanni of kennee Waaqayyo fuuldura dhaabbachuu qofaadha. Abbaasaa, uumaasaa, fayyisaasaa kan ta'e Waaqayyo irraa deebii argachuudhaaf galata isaaf dhiyeessuudhaaf waan keessa darbeef galata dhiyeessaa waan fuulduraaf immoo wanti gaariin akka isa qunnamuuf Waaqayyoon kadhannaadhaan gaafachaa uumaa fuulduraa tokkummaadhaan kiristaanonni yeroo itti dhaabatanidha. Obboloowwan tokkummaadhaan yoo dhaabatan akkam gaariidha akkuma jedhe qulqullichi yeroo kiristaanonni tokkummaadhaan Waaqayyoon itti kadhatan waan ta'eef kiristaanni kamiyyuu kadhannaadhaaf yeroo itti dhaabatudha jechuudha. Maarree sirna kanarratti maaltu hin barbaachifne keessattuyyuu aadaa godhannee beekumsa dhaabuurraa kaanee hundi keenya iyyuu kitaaba kadhannaa baannee yeroo deemnu hin argamu. Sirni qiddaasee jalqabee hanga dhumatutti kadhannaa dhuunfaa keenyaa taasisuun gonkumaa akka hin danda'amne abboonni mana amantaa keenyaa barsiisaa jiru. Kuni sirna mana kiristaanaati wanta ta'uu qabuudhas jechuudha. Kadhannaan kana caalu hin jiru. Kadhannaan gamtaa caalu hin jiru. Kadhannaan galatoo caalu hin jiru. Isa kanarratti namni dhuunfaadhaan hundumtuuyyuu kitaaba garaagaraa bitatee yoo gumgumu sirrii akka hin taane wanti kadhannaan mataan isaa qiddaaseen galatoon kadhannaadha waan ta'eef kan nurraa eegamu Waaqayyotti of kenninee Waaqayyo fuuldura dhaabbachuu keenya amannee deddeebi'uu yaaduu qofa malee kitaaba kadhannaa akka hin barbaachifne kadhannaa gochuun dhuunfaa keenyaan akka hin barbaachifne kitaaba kadhannaa hin barbaachisu jechuun kee maal jechuudha? Sirna galatoo san irratti isiniin jechaa jiraan malee kitaabni hin barbaachisu jechuu kooti. Sirna galatoo san irratti kadhannaadhaan abboonni waan jedhan yoo dandeenye abboonni waan jedhaniif deebii deebisaa wajjiin deemaa yookiin immoo dhaggeeffachuu qofaadhaan armimoodhaan jechuudha dhaabbachuutu nurraa eegama. Kanaaf yeroo baay'ee argita yoo ta'e namoonni baay'een hundumtuyyuu muka jala dhaabatee kun kaanis jala dhaabatee kadhannaa dhuunfaa isaa gaggeessu. Kuni sirrii miti. Kuni sirrii miti. Akka sirrii hin taane hubachuu qabnaa jechuudha. Kana jechuudha kadhannaa kootitu kadhannaa galatoo san caala jechuu keenyadha. Kun immoo of tuulummaa mul'isa sirna mana kiristaanallee miti jechuudha. Kanaaf sirna galatoo irratti yookiin sirna qiddaasee irratti naxalaa keenya uffannee
karaa mana kiristaanaa deemnee sammuu keenya gara waaqayyootti kenninee kiristoositti of kenninee ergamoota samii wajjin miseensa taanee waaqayyoon yeroo itti galateeffannu qofaadha jechuudha. Uumaa keenya yeroo itti galateeffannu qofaadha jechuudha. Rakkoo keessoo keenya innuu beeka. Nuti waan itti himannee fi miti. Wantoota baay'ee osoo nuti hin himatiin nuuf hiikamee jira. Wanta nuti dubbanneef, wanta nuti waaqayyoon waan yaaddachiifneef akkas nutti fakkaatiin kiristaanota. Jireenya keenya keessatti rakkoowwan nu qunnaman hundaaf furmaata kan nu kennu waaqayyoodha. Osoo nuti hin argin wantoonni baay'een wantoonni silaa nu miidhuu qaban eegumsa waaqayyootiin darbanii jiru. Kanaaf kan nurraa eegamu maal gara waaqayyootti dhiyaachuu qofaadha. Achiin booda hoo ergamoonni waaqayyoo nu wajjin ta'anii wantoota nu miidhan, wantoota qaama keenya miidhuu danda'an, hafuura hamaas haa ta'u, waan biraas haa ta'u, ergamoonni waaqayyoo akka nurraa eegan kitaabni qulqulluun hin dubbata. Namoota waaqayyoon sodaatan naannawa isaanii ergamoonni waaqayyoo hin buufatu hin oolchusi jedha. Kana kitaaba qulqulluutu dubbata. Waaqayyoon sodaatan jechuun maal jechuudha? Laphee isaanii waaqayyoodhaaf of kennan jechuudha. Waaqayyoo fuuldura dhaabatan jechuudha. Bakka ani humna hin qabudha. Mee ilaalaa abbootii keenya duriidha. Maal akka jechaa turan? Museen maal akka jechaa ture? Of gadi qabanii jechuudha. Ani raammoodha hanga raammootti of xiqqeessanii akka itti deemu abboonni keenya. Of tuulummaadhaan miti deddeebi'uu kan qabnu jechuudha. Waaqayyoon wantoota jibbu keessaa inni tokko maalidha? Of tuulummaadha. Of tuulummaa waaqayyoon hin jaalatu. Kanaaf waaqayyo fuulduratti dhiyaannee waaqayyo irraa immoo deebii argachuudhaaf laphee cabdeen fuuldura isaa dhaabbachuudhaaf maaltu nurraa barbaachisa jechuudha? Laphee keenya isatti kenninee kadhannaa gamtaa keessatti hirmaachuu qabna jechuudha. Maaliidhaaf isinitti fakkaate? Namoota achi keessatti kadhannaa taasisan keessatti nama tokko lama kan lapheen isaa waaqayyoodhaaf cabe jiraachuu danda'a ta'a. Nama saniif jecha eebba argachuu dandeenya nullee jechuudha. Argitanii? Kanaafidha kadhannaa dhuunfaa keenyarraa kadhannaa gamtaatu barbaachisa wanti jedhameef jechuudha. Maatiin fakkeenyaaf galgala sa'a 3tti walitti qabamee maatii isaa wajjin osoo waaqayyoon kadhate. Argitanii? Maatii san keessa lapheen kan cabe kan hafuurri waaqayyoo gara nama sanitti dhiyaatu jiraachuu danda'a. Sababa nama saniitiif eebbifamuu dandeenya jechuudha. Akkuma anaa fi manni koo waaqayyoon waaqessina akkuma jedhe nus waaqayyoon waaqessuudhaaf waaqayyo fuuldura dhaabbachuudhaaf isa kadhachuudhaaf balbala rukutaa isiniifan banaa na kadhadhaa isiniifan dhagaa nuun jedheera. Nuti immoo laphee keenya qulqulluu kamiidhaan itti dhiyaanna? Cubbamtootadha nuti. Cubbamtoota taanee garuu ilmi abbaa akkuma irraan dheessine abbaa keenya waan ta'eef waaqayyoon abbaa keenya irraan dheessinu itti dhiyaanna. Innis immoo ijoollee isaa waan taaneef nurraa fagaatu. Har'aaf nutti fakkaachuu danda'a. Boruuf garuu deebiin kan biraa ta'a jechuudha. Har'a dhukkubsachuu dandeenya. Har'a qabeenya dhabuu dandeenya. Har'a maatiin keenya nu jibbuu danda'u. Ollaan keenya nu jibbuu danda'u. Boru immoo kan biraa ta'a seenaan jechuudha. Kanaaf yaa obbolootaan koo sirna galatoo yookiin sirna qiddaasee irratti kadhannaan dhuunfaa keenya osoo hin taane kadhannaa gamtaa keenyaa taasisuu akka qabnudha. Uffata adii uffannee ergamoota samii fakkaannee waaqayyo mooticha qaraaniyoo fuuldura akka dhaabbachuu qabnudha jechuudha. Ergaan koo inni guddaan kadhannaan dhuunfaa keenya sirna galatoo irratti taasisuu akka hin qabne. Kadhannaa caalu galatoo yookiin sirna qiddaaseeti waan ta'eef isa san haa sirreessuun jedha. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa nu wajjin haa ta'u. Biyya keenyaafis uummata keenyaafis nageenya haa laatu. Hundi keenyayyuu iddoo jirrutti kadhannaadhaan haa dhaabbannu. Biyya keenyaafis waaqayyoon nageenya akka buusuuf isa haa kadhannu. Uummata keenyaafis
nageenya haa buusu waaqayyoon galatoomaa.